Odujo Sudan dangarati sochiin seeraan alaa itti fuushii dubbii himaa ministeeraa dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii beeksisan. Waltajjiin riifoormii sirna haqaa mata duree manneen murtii eessaa garamitti jedhu taa'ameera. Prezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni Feesbuukiin dhimma filannoo keenya keessa seenee nu rakkisaa jira jechuun komataniiru. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin Mabitu Shumetii hanga xumuraatti nu faana tura. Projektoota maaddii biyyaaf jedhamuun hojjetamaa jiran keessaa naannoo Kibbaatti kan argamu projektii Kooshaa Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni olaanoon biroo daawwatanii jiru. Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu kun hojiilee misoomaa magaalaa Jimmaas daawwatee jira. Jilichi magaalaa Jimmaatti abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaatiin simatameera. Waajjirri Ministeera Muummee dhaabbilee marsaa torbaffaadhaan projektii maaddii biyyaaf jedhu irratti hirmaachuudhaaf gumaacha taasisan ifoomsee jira. Haaluma kanaan dhaabbanni tajaajila loojistiksii geejjiba galaanaarraa birrii miliyoona 30 hawaasni Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo birrii miliyoona 100 fi miliyoona 30 Medrock Investment Group birrii miliyoona 40 dhaabbanni Indaastirii fi Daldalaa DH Gadaa birrii miliyoona 5 dhaabbanni Maxxansaa Birhaanina Salaam birrii miliyoona 5 Ministeerri Geejjibaa fi waajjiraaleen itti waamamni isaanii ministeericha ta'an birrii miliyoona 35 Itiyoo Telekom birrii miliyoona 300 fi miliyoona 50 nagahee bitatanii projektichaaf baankiitti galchuu isaanii waajjirri Ministeera Muummee beeksisee jira. Sudan daangaa Itoophiyaa irratti sochiin seeraan alaa taasiftuu itti fuushee Ministeera dhimma alaatti dubbii himaan ministeericha ambaasaadar Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsaa torbanii ministeera dhimma alaa har'aa kennanii jiru. Uummanni Sudaanii fi Itoophiyaa bulummaa bara dheeraa akka qaban kan himan ambaasaadar Diinaan sochiin tibbana biyyattiin taasisaa jirtu garuu faallaa bulummaa biyyoota lameeniitii jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa dhimmicha obsaa fi xiyyeeffannoon hordofaa akka jirus himaniiru. በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ የበላይነትን የማስከበር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኩል ሲጀመር የሱዳን ወገን ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ እዛ አካባቢ የሳሳ የመከላከያና የሴኩሪቲ ኃይል አለ በሚል ዱል ኦላንቱማ ሴራ ካቢየት ከበቺሱ ወይታ ኤገለመት ሁምኒ ሱዳን ሁምኒ ኢትዮጵያ ናና ዳንጋ ሱዳኒት ያርገሙ ሀባቴ ረጀቹን ለፈ ኢትዮጵያ ወይራሬ ቆናምቡላስ ሚዱ ኤገለ አመስ ጎቻ ወልፈካታ ኢቲ ፉፌራ ከንጀሩዳ ኤርጋን ኬኛ ሀራ gochaan seermaleessaa kun seera idil addunyaa kan cabsuudha. Faayidaa Itoophiyaa kan Sudaanis hin kabachiisu humna biraatu harka keessaa qabaadha kan jechaa jirru. Itoophiyaan obsaan kan laalaa jirtus waldhabdee uumame hukkubsuu waan hin feenee fi karaa nagaatiin daangeffamni inni sirriin lafarratti akka raawwatamuuf fedhii waan qabduuf nageenyaaf dursa waan kennituuf qajeelfamoota idil addunyaas waan kabajuuf qofa. Kabajni kunis daangaa kan qabu ta'uu fi hanga danda'ameen ammoo qaama sadaffaa bu'aa siyaasaa buufachuu barbaaduuf carraa uumuu dhiisuuf እና በተቻለ መጠን ደግሞ ከሁሉ በላይ የሁለቱን ሀገሮች በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉትን ወገኖች ላለመጥቀም ነው የነሱን ካርድ ላለመጫወት ነው የሚል ነገር ነው። በእኛ በኩል ያለው ይህንን ተውት አዋጣችሁም ነው። Itoophiyaan ammasii nageenyaa fi fala dippiloomaasiitii fi dursa akka kennitu ambaasaadar Diinaan himaniiru. ከዚህ ቀደም የነበሩ ግጭቶች ነበሩ። ከሶማሊያ ጋር ግጭት ነበር። ከናን ዱራ ወልቲ ቡኢንሰኒ ቱራኒሩ ሶማሌ ፊ ኤርትራ ወሊን ወልቲ ቡኔራ ወልቲ ቡኢንሰኒ ኩኒን ቶኮሌ ዳቦኑ ፊኑምነ ከናፉ ሎል ዋን ዱርሲ ከነሙ ፊሚቲ ኢትዮጵያን ነገኛፍ ዲፕሎማሲፍ ጉድነ ወሊኒቲፍ ዱርሳዋን ከንቱፊ
irra deddeebiin uummataa fi hooggansa Suudaaniifis firoottan waloo biroo fi hawaasa idil addunyaaf iyyata wal fakkaataa yeroo yeroon kan dhageessisaa jirru. ለሌላውም የዓለም ህብረተሰብ በየጊዜው እየገለጽን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። dhimma hidha haaromsaa wajjininis wal qabatee Suudaanii fi Ijiptii dabareedhaan marii garsadee gufachiisuuf yaalaa akka jiran eeranii jiru. Kunis biyyoonni lamaan maricha jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalaa baasuudhaan gara dhaabbata mootummoota gamtoomanitti akka deebi'uu fi fedhii qabaachuu isaanii kan agarsiisudha jedhan. አንዴ የኛው ሀገር ሌላ ጊዜ ያኛው ሀገር ተራ በተራ ወጣ ገባ እያሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አልቶኮ ቢትኩን አልብራሞ ቢትኩን dabareen gara mareetti seenaa bahaa haala itti jirantu jira. Tarii maree walii galtee gamtaa Afrikaan adeemsifamaa jiruun furmaata irraa akka hin gaafneef dhimmicha nuffisiisaa taasisuun gara mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii yeroo itti aanutti pirezidaantii Koongoon durfamuutti geessuuf fedhiin jiraachuu danda'a jedhamee tilmaamamuu ni danda'ama. Waanuma hundaafuu gama Itoophiyaatiin walii galtee hunda keenya fayyadamaa taasisu hordofuudha kallattiin nuti qabannee jirru. Sababa garaagaraa funaanaa gara mareetti seenaa bahaa kan jiran isaani. Kanaafuu waliigalteen gamsadee hidha haaromsaas akkuma rarra'etti jira jechuudha. ተንጠልጥሎ ያለ ጉዳይ ነው ማለት ነው የሶስትዮሽ ድርድር በህዳሴ ግድብ ላይ jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuun carraaqqiin sirna haqaa fi abbaa seerummaa fooyyessuudhaaf taasifamu cimsuun hegeree sirna haqaa biyyattiitiif murteessaa ta'uun himamee jira. Qopheessummaa mana murtii waliigalaa federaalaatiin mata duree manneen murtii eessaa garamitti mata duree jedhuun waltajjiin marii taa'amee jira. Abdunaasir Jamaal dabalata qopheesseera. Qopheessummaa mana murtii waliigala federaalaan mata duree manneen murtii eessaa garamitti jedhuun waltajjiin marii taa'ameera. Sirna haqaa fi abbaa seerummaa aadaa hanga ammayyaatti biyyattiin keessummeessite dokumentariin agarsiisu dhihaate irratti mari'atameera. Falaasama ilaalcha siyaasaa addunyaa Itoophiyaan hordofuun itti fayyadamaa turte bulchiinsa mootummoota darbanii keessatti sirna haqaa fi abbaa seerummaa baay'een isaanii wardiyyaa sirnichaa akka turan gabaasa dokumantarii kanaan ibsameera. አንዱና ተስማምተው ይኖሩ ዘንድ ደግሞ እነዚህ በጋራ የቀመሯቸው ህጎቻቸውና ደንቦቻቸው siyaasni sirnoota dhufaa darbaa biyyaa hundi isaanii sirna haqaa fi abbaa seerummaa irratti dhiibbaa uumuun cunqursaa turuus ibsameera. Yeroo ammaatti sirna haqaa kana jijjiiruun nageenya biyyaa fi ummataaf akka dhaabbatu taasisuuf ijaarsi caaseffama manneen murtii keessatti akka jalqabame kan agarsiisu dokumentariin kun yeroo itti aanuttis kenniinsa tajaajilaa teknooloojiin deeggaruun hojiirra oolchuun cinatti dirree hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa olaantummaa seeraan fudhatama qabu bifa mirkaneessuu danda'uun sirna ijaaruun akka barbaachisu kan hubachiisudha. Jijjiirama biyyattii keessatti dhufe hordofuun carraaqqiin sirna haqaa fi abbaa seerummaa fooyyessuuf taasifamu cimsuun akka barbaachisu ibsameera. Pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa obbo Salamoon Araggaa sirna haqaa fi abbaa seerummaa sirnoota darbanii gumaata gaarii qaban jajjabeessuun sirna haqaa fi abbaa seerummaa olaantummaa seeraa fi heera mootummaa kabachiisu ijaaruuf fooyya'insa kana keessatti hammachiisuun barbaachisaadha jedhan. ዘመናዊ ዳኝነት ስራ ስንል ስለ ዘመናዊ ህግ ስንናገር አባ ሴሩማ አመያ የሮ ጀኑ ሴራ አመያ ዱበና ስርኒ ሴራ አመያ አውሮፓራ ዱፌ ከሞቱማ አመያን ዱፌዳ ገሩ ጭናት ሴሮታ አዳ ፊ ዱዳ ባየ ቀምና ወንቶታ ከነን አከሚት ፈየደማ ቱሬ ሐዋስኒ ዲሞታ ገረገራፍ ኢት ፈየደማ ቱሬ ስርኖታ ሁንደ ኬሰት አከሚት ላላ ዱፍኔ ከንጀዱ መሪን ኢረቲ ታሲፈሜ ቱሬ ከናፉ ወንቶታ ከነን ፍኔ ፎየይንሳ አማ ታሲፍኑ ከናን አከሚት ራበረና ከንጀዱ ጥየፈኑ አዳ ከንከነኔፍ sirni abbaa seerummaa olaantummaan seeraa fi heerri mootummaa akka gabbatu qofa osoo hin taane dhiibbaa siyaasaa yeroo hundaa dhufu osoo hin dhiibamin dhalootaaf qaamota abbaa seerummaa olaantummaa seeraaf heera mootummaa akkamitti ceesifna kan jedhu riifoormii keenya kanarraa barannee kallattii kanaan haala mijataa ittiin hojjennu uumuudha. Waltajjicha irratti ogeessonni seenaa seeraa fi hayyoonni buuleyyiin argaman yaada damicha irratti qaban kennaniiru. Haaluma kanaan qorataa fi barreessaan seenaa Profeesar Bahaaruu Zawdee falaasama sirna haqaa biyya alaa irraa garagalchuu qofa osoo hin taane aadaa ummata biyyattiis giddu galeessa godhachuun barbaachisaadha jedhan. የማዕከላዊ መንግስት እየተጠናከረ ሲሄድ የባህላዊ ስርዓት እየተዳከመ መሄዱ mootummaan giddu galeessaa yeroo jabaataa deemu sirni aadaa sun dadhabaa deema. Yeroo dhiyootii as haalaan lubbuu horatee of haaromsee bifa haaraatiin akka dhiyaatu yaalameera. Duras akkuma ibsame hudhaan isaa hojii idilee birootiin walitti makamee faayidaarra oolchuu qofa. Garuu faayidaa qabaata. Hojiin kun cimee yoo itti fufe dhiibbaa manneen murtii ni hir'isa. Waltajjii kanaan dhimmoota sirna haqaa wal qabatan biroo irrattis mari'atameera. Waggaatti haadholiin miiliyoona 1.3 ta'an mana keessatti kan da'an ta'uu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Duulli ji'a haadhaa fayyaa qabeettii eegalamee jira.
sirnicharratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa waggaatti haadholii miiliyoona 1.3 mana keessatti dahaa jiraachuu eeruun kana furuudhaaf hojii guddaan akka barbaachisu dubbataniiru. Waggaatti haadholiin 14,000 olis da'umsaa fi rakkoolee da'umsaan wal qabataniin lubbuu isaanii akka dhaban ibsamee jira. Du'aatii sababa da'umsaatiin uumamu keessaati dhibbeentaan 50 dhangala'uu dhiigaatiin kan uumamudha jedhaniiru. Rakkinicha furuudhaaf dhaabbileen fayyaa haadholii irratti qindoominaan hojjechuu akka qaban himamee jira. Waggoottan lamaan dhufaniifis pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu ambaasaadara haadha fayyaa qabeettii ta'uun filatamaniiru. Balaa tiraafikaa daandii wajjin wal qabatanii uumaman hir'isuudhaa fi nageenya daandii eeguun murteessaa ta'uu ministeerri geejjibaa beeksisee jira. Waggaa tokko darbetti naannolee shanitti qorannoon dhimma nageenya daandii irratti qophaa'ee ifaachaa jira. Alii Daddafoo dabalata qaba. Itoophiyaatti sababa balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota hedduu waggaa waggaadhaan darbaa jira. Fakkeenyaaf bara 2012 qofatti lubbuun namoota 4,133 sababa balaa tiraafikaatiin badee jira. Namoonni 7,000 ta'an immoo miidhaan cimaan qaama isaanii irra gahee jira. Sababni balaan tiraafikaa kun uumameef hedduu ta'u isaan keessaa sababni inni guddaan rakkoo nageenya daandiiti. Rakkoo kana furuudhaaf gama nageenya daandii bara darbee qorannoon waggaa tokkoof naannolee biyyattii 5 keessatti qorannoon taasifamaa ture ifoomee jira. Galteewwan qorannoo kanaatiin argaman irratti ministeerri geejjibaa qaamolee dhimmi ilaallatu kan sadarkaa naannootii fi federaalaatti argaman wajjin mari'atee jira. Ministeera geejjibaatti itti gaafatamaan itti fayyadamiinsa nageenya daandii obbo Yoonaas Ballaxa qorannoo naannolee wajjin taasifameen bu'aawwan argaman fudhachuudhaan hatantamaan gara hojiitti kan seenan ta'uu himanii jiru. አንዱ አፋር ክልል ነው ከሚሌ ጋላፊ ባለው መስመር ላይ tokko naannoo Affaaritti inni lammaffaan daandii naannoo Kibbaa Shaashamannee Sooddoo akkasumas Shaashamannee Dillaati. Naannoo Oromiyaattis daandiin Finfinnee Adaamaa akkasumas Adaamaa Awaash ni jira. Naannoo Amaaraattis Finfinnee Dabra Maarqos akkasumas Finfinnee Kombolchaan ni jira. Naannoo Tigraayittis Maqalee Addigiraat ni jira. Daandiin ergaa hojjetamanii haala rakkoo isaan keessa jiranii hubachuun deebii hatattamaa kennuutu barbaachisa. Ministeerri geejjibaa Aadde Daagmaawit Mogas qorannoon qoratame daandiiwwan biyyattii qixa sirrii ta'een beekuudhaaf gargaara jedhan. ወደ 2000 የሚጠጋ ኪሎ ሜትር daandiiwwan kiiloomeetira 2,000 ta'an irratti qorannoo gaggeessine. Daandiiwwan nuti qabnu daandii akkamiiti jechuun ilaaluuf kan dandeenye. Karaa kana yoo ilaallu iddoowwan balaa tiraafikaatiif saaxilamoo ta'an adda baasuun sirreessuuf hojjechaa jirra. Ministeerri geejjibaa Aadde Daagmaawit Mogas kana booda daandiiwwan otoo hin hojjetamin dura qorannoon gadi fagoon ni geggeeffamu. ይሄንን ጥናት በማጥናታችን ያገኘናቸው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ qorannoo kana gaggeessuun bu'aawwan hedduu argannee jirra. Kana booda daandiiwwan hojjenne deebisnee sirreessuu irratti kanneen haaraa hojjetaman immoo dursinee balaa tiraafikaatiif akka hin saaxille oolchuudha. Qorannoon kun ministeera geejjibaatii fi dhaabbata biyya Ispeen Ippitiisaa gorsaa idil addunyaa kan ta'e wajjin kan geggeeffame yoo ta'u ogeeyyonni dhimmichi ilaallatu kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa irratti hirmaatanii jiru. Qorannoo kanaafis birriin miiliyoona 39 baasii ta'e.
Reeffi aagichuu guddataa Finfinnee buufata xiyyaara idila addunyaa booleetti simatamee jira. Xaaliyaanii magaalaa Firaansiloong jedhamutti horsiisaa re'ee akkasumas bu'aalee aannanii fi gogaatiin beekamtii kan horatte aagichuun torbanootaan dura ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Reeffi ishee magaalaa Finfinnee yommuu ga'us kantiibaa achaantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi sadarkaa kantiibaa ittaanaatti qindeessaan dhaabbilee tajaajila mootummaa Obbo Jaanxiraar Abbaayii dabalatee maatii fi hooggantoonni olaanoon biroos simannaa irratti argamanii jiru. Aagituu guddataa waggoota 11 duraas haba dhiibbaa siyaasaatiin Xaaliyaanitti kan godaante. Achittis cimtee hojjechuun namoota hedduuf carraa hojii uumuun godaantotaaf fakkeenya ta'uu nama dandeessedha. Hojii isheetiin Xaaliyaanii irra darbuun biyyoota Awurooppaa garaagaraatti beekamtii horattee turte. Miidiyaalee garaagaraanis dhimma milkaa'ina ishee ilaalchisuudhaan gabaasaalee garaagaraa hojjetaniiru. Aagituun torbanoota lamaan duratti umrii ishee waggaa 42tti harka namaatti kan ajjeefamte. Boru sirni gaggeessaa ishee galma tiyaatir biyyaalessaatti erga raawwateen booda Finfinnee naannoo Wiingeet kan argamu bataskaana kaatolikiitti sirni awwaalcha ishee kan raawwatamu ta'uu Yohaannis Fassaa gabaaseera. Akka naannoo Oromiyaatti ijaarsa hidha guddicha haaromsaa fi hirmaannaan hawaasni gama garaagaraatiin taasiseen hanga ammaatti qarshiin biiliyoonni 2 suuqu sassaabamuun himamee jira. Kana malees hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetamaa turee fi erga gabaabaa 8100 irratti gumaachi hawaasni naannichaa taasise guddaa ta'uu manni maree qindeessaa hirmaannaa uummataa ijaarsa hidha haaromsaa naannoo Oromiyaan beeksisee jira. Keessaa waggoota lamaan darban keessatti rakkoolee hidhichaa wal qabatanii mudatanii turan hiikuun hojiin hooggansa jijjiiramaa hojjetee turee fi guutiinsi marsaa duraa hidhichaa wal qabatee miirri abbummaa uummata biratti dabalaa jiraachuun himameera. Bara kanas naannichatti qarshii miiliyoona 200,000 walitti qabuudhaa fi karoorfamee hojjetamaa jiraachuu Daayirektarrii mana maree qindeessaa hirmaannaa uummataa ijaarsa hidha haaromsaa naannoo Oromiyaa Aadde Qoonjiit Baqqalaa himaniiru. Egaa keessattuu erga wannoonni ligdee calqabaa kun guutamee booda sochiin uummataa bal'aadha. Xiiqii guddaa kan keessatti uumee ta'uu isaatii kan laalame. Sanarraan ka'uun akka naannoo keenyatti bara kana arjoominaa fi bittaa boondiidhaan miiliyoona 200,000 sassaabna jenneeti kan qabanne jechuudha. Kanagaa kan sassaabamu uummanni keenya karaa tokkoon qusannaadha. Mootummaadhaan maallaqa isaa kennee gaafa hidhni Abbaay kun dhumu odoon ta'in waggaa satarni isaa eegee maallaqni kun kan isaa deebi'u ta'uusaa karaa tokkoon uummanni kanaan deeggaraa kan jiru, karaa tokkoon hidha kana xumursiisaa, karaa tokkoon immoo hadaa qusannaa akkaataan ittiin hubatee asirratti hirmaachuu danda'u hubannoon bal'aa mariiwwan gurguddoo adda addaa geggeeffamaa jira jechuudha. Fuula durattis hojiiwwan hubannoo uumuudhaa fi akkasumas iftoominaan hojiilee hidhichaa irratti hojjetaman hawaasa biraan gahuudhaa fi hirmaannaa hawaasaa deeggarsa hidhichaa hanga xumuraatti taasisuu cimsuu irratti kan hojjetamu ta'uu Aadde Qoonjiit dubbataniiru. Already sochiiwwan haaromsa duratoo fi haaromsa booda ture maal akka fakkaatu hojii dadammaqiinaa hojjetamu wallistootaan dokumentari fiilmiidhaan paanaal wayyiitiidhaan mariiwwan gurguddoo sadarkaa naannoorraa kaasee hanga gandaatti uummata wajjin mariin bal'aan geggeeffama. Mariin bal'aa ammoo honaa geggeeffamu keessattis uummanni kaka'umsi isaa gaariidha. Isa cimsinee itti fufna kan jedhu mootummaan naannoo keenyas karoora guddaa keessa galfatee hojiin kun hojjetamaa kan jirudha. Kana irra jireessa uummanni naannoo keenyaas ta'ee sabaaf sablammoonni biyya keenya hidhi Abbaay kun mallattoo sabaaf sablammootaati. Ashaaraa tokkummaa keenyaati. Ashaaraan tokkummaa keenyaa kun immoo tumsa biyyoota alaa kan dabalatu odoo hin ta'in, deeggarsa biyya alaatiin kan dabalatamu odoo hin ta'in, of dandeenyee kan ijaaruun keenya biyyattii uummanni biyyattii kana waan hunda raajii hojjechuu akka danda'u addunyaallee dinqisiisachiisaa akka jiru, rifachiisaa akka jiru waan baay'ee ilaalamaa waanta jiruuf uummanni keenyas kan asirratti cimee waan calqabni kana xumuruun geggeessaan sadarkaan jiru hawaasni bal'aa keenya
akkuma kaleessa jalqabe ammas kutannoodhaan abdiin ni qabu guddaa waan ta'eef hojiiwwan guddaa hin hojjetama jenneeti kan yaadnu. Hidni guddichi haaromsaa tokkummaa keenya akka biyyaatti qabnu kan irratti mul'isnu mallattoo birmadummaa biyya keenyaati kan jedhan adde Qoonjitii hawaasnis hirmaannaa isaa gama maraan taasisu cimsuun faana dhaabbachuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti qonnaan bultoonni misooma sanyii qullubbii fi qullubbii nyaataa oomishan bu'aa qabeessa ta'anis oomisha isaaniirraa gurguranii gatii argachaa akka hin jirre TV'tti himanii jiru. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaas rakkoo kana furuudhaaf qaamolee biroo waliin hojjetaa akka jiruu fi kanarrattis qorannoo gaggeessuu himee jira. Fayyeeraa mirga dabalata qaba. Aanaa Noonnootti qullubbii nyaataa oomishuu olitti sanyii qullubbii baay'isuun qonnaan bultoonni daraan fayyadamuu akka ta'aniif hojjetamaa kan jiru ta'u akka aanichaattis yeroo ammaa oomishni sanyii qullubbii baay'isuu lafa hektaara 233 irratti hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni Naasir Gaaddisaa fi Ashannaa fi Kaffaaloo aanaa Noonnoo ganda naannoo Qondaalatti kanneen oomisha sanyii qullubbii baay'isuu irratti bobba'anidha. 500 yoo baaste 500 argata dachaarumaan argachaa deemta. Gabaasaas murteessaadha. Hektaara irraa amma sanyii kana 12 hanga 15tti yeroo argatamu jira. Akkaataatti hojjettetti kan argattu. Midhaan waan biraa adda irratti immoo bu'aa qabeessa kan nu godhaa jiru kana sirriitti bu'aa gaarii itti arganna. Yeroo baranaa kana keessatti gaariidha bu'aansa. Haalli shunkurtaa kun gurgurtii gabaa irrattis kumte illee haa ta'u malee baay'eedhuma gabaa bareedatti. Hektaara irratti kuntaala amma 12 amma kuntaala 13 ba'a sanyiin kun. Bara akka bara kanaatti immoo kuntaala tokko qarshii 100,000 1010 kanaa olittis baheera. Qonnaan bultoonni kunneen misooma sanyii qullubbii baay'isuu irraa fayyadamoo haa ta'an iyyuu malee oomisha isaanii bakka itti gurguratan waan hin qabneef osoo hin jaalatiin faddaaltota waliin walii galtee uumuun amma argachuu qaban hanqisanii gurgurachaa akka jiran dubbatu. Walitti himsi gabayaa hin jiru. Fakkeenyaaf kiiloon tokkittiin shunkurtaa kana hektaara irraa kuntaala 12 yoo arganne kiiloon tokkittiin birrii 4,400 amma 5,500tti gurgurama jechuudha. Yoo akkasitti baay'isan hammasuma deema sanuma sana walitti himsi gabaa waan hin jirreef dallaalli iddoo kanatti hawaasa keenya bal'aa mi'aa jira waan ta'eef karaa walitti himsa gabayaa kanaan otoo xiqqooshii mootummaan harka keessa nuu galfate karaa sanaan nuu mijate gaariidha. Gabaa irratti yeroo baay'ee gabaa irratti kan rakkannu kun qophaa'ee ka'e gabaa gana warra faddaaltota garaagaraatiin walitti hidhatamee dhufee naggaadeen kan galee nuu bitu malee. Haala kana mijeessii kana irratti ta'u mootummaan immoo duuba bu'ee baay'ee nutti tole. Qonnaan bultoonni aanaa Noonnoo gabbinni biyyee akka gadi hin buuneef lafa isaanii waggaatti yeroo 3 oomisha garaagaraan misoomsaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaa itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Noonnoo Gaarii Waltajjii rakkoo walitti hidhaminsa gabaa qonnaan bultoota mudachaa jiruuf qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasaa turuu dubbatu. Gaafa sanyii ofii baay'isu kiiloo tokko 1,300 itti gurgura. Gaafa ofii bitee facaasu garuu 1,800 kan bitan jiru bara kana. Isa kanaaf gabaa kana qulqulleessuuf gabaa kana keessa galuuf qonnaan bulaan kun fayyadamaa taasisuuf oomishni sanyii baay'isuu kun oomisha nyaataaf utuu hin taane gabaadhaaf oomishamudha. Obbo Kabbadaa Dabaloo itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaati. Bal'inaan kan itti deeman bara kana barreen gaddaa naannoo hektaara muraasa irratti hojjetame bara kana garuu baay'ee isaa laga qabatee kan jiru sanyii qullubbii oomishuu irratti galani. Egaa nuyi amma ammatti yoo oomishti isaa baay'inaan jiraatedha gabaa barbaachatti kan deemtu. Amma xiqqoo oomishamaa ture iddoo adda addaatti fudhachaa turanii amma garuu barana bal'isanii waan hojjechaa jiranis ogummaadhaanis akka deeggaramu taasisnee dura ofii ture kan oomishanii ogummaadhaanis akka deeggaramu taasisnee jirra. Bara yeroo oomishti isaanii ga'u irratti gabaa giddu galeessaa akka dhiyaachuu danda'u gabaa barbaaduuf nu illee amma tiimiin tokko hundaa'ee hojii kana hojjechaa jira. Sanyii qullubbii oomishuun akkuma bu'aa gaarii qabu dadhabbii guddaa akka gaafatu odeeffannoo arganne ni mul'isa. Keessattuu keemikaalli qullubbii oomishuuf oolu salphaatti kan hin argamnee fi lafarratti miidhaa kan geessu ta'uu kan odeeffanne yoo ta'u waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa ogeessota ramaduun qorachaa akka jiru himeera. Aanaa Noonnootti oomisha sanyii qullubbii lafa hektaara 233 irratti oomishamerraa galiin birrii miiliyoona 200 olii ni argama jedhameetu eegama.
Hojii kunuunsaa qabeenya uumamaa irratti waggoottan darban hojjetame bu'aa argamsiisuu isaatiin bara kana caalmaachi hojii kunuunsaa qabeenya uumamaa irratti akka hojjetaniif hamilee isaaniif ta'u qonnaan bultoonni godina Buunoo Beddellee himanii jiru. Godinichatti bara kana lafa heektaara 65 fi 700 ol irratti misooma sululaan uwwisuudhaaf hojjetamaa akka jiruu fi kana malees daagaa 230 hojjechuudhaaf akka ta'e himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Buunoo Beddellee irraa nu qaqqabe olaanaa Addis akka dhiyeessa. Godina Buunoo Beddellee aanaa deeggaatti misooma sululaa baroota darban keessa hojjetamaniin callaan oomisha qonnaan bultootaa dabalaa jira. Lafti dhiqama biyyeef saaxilamaa tures magariisa uffachuudhaan maddi bishaanii gogee ture nuuf burqee waan jiruuf bu'aa misoomni sululaa qabu qabatamaatti arguu dandeenyeerraa jedhan qonnaan bultoonni aanichaa. Daagaa kana gaafatti gallu ofuma keenya amanneetti galle waan kaleessa harka keenyaan balleessine har'ammoo hin bareechinaa hin deebifne jenneetti galle. Qilleensa kaleessa ofirraa jijjiirre caakkaa cirree balleessine hin jijjiirre jenneetti galle. Akkuma isin argitan tabba gama sana argitan san dhakaa ture cilaatti ture dhakaa sana suphinee biqilaa keessa dhaabne har'aa tabbichi deebi'ee kunoo akkuma isin ilaaltan caakkomee jira. Kan kanaan dura bishaan lagaa bade jechuudha. Bu'aa kanaan bishaan lagaa baay'ee cummiseera. Kan biraan lafti kanaan dura qullaa ta'e illee marga biqilcheera jechuudha. Marga biqilcheera. Kanaaf jijjiirama guddaa nuuf fideera. Oomisha adda addaatiinis bu'aa qaba. Biqiltuun achirra dhaabbannuunis bu'aa guddaa irraa arganneetu gammachuudhaan yeroo keenyatti utuu waliin dirqisiisiin fedhii kan mataa keenyaatiin jaalala keenyaan dhumnee waggaa kana ga'uu walitti gammachiisnee galatoomi yaa Waaqayyo gooftaa koo galanni siif haa ta'u jennee waliin dhumnee asirratti bobbaane. Hoogganaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Buunoo Beddellee obbo Daawit Jifaar hojiin misooma sululaa bara kana qaamolee hawaasaa hunda hirmaachisuun kan gaggeeffamu ta'uu himani. Kabarreen gaddaa guyyaa 30 tun ta'in guyyaa 45 injifannoo arganne kana dabaallee itti fufuu qabna waan ta'eef guyyootan hojii kana hojii nutti hojjennu dubartoonni, dargaggoonni, barattoonni waliin tumsinee biyya keenya jijjiiruu akka dandeenyu. Bu'aawwan gurguddoo akka biyyaa fi uummataatti argamaa jiran cinaatti hojii misoomaa bu'aa gaarii qaban galmeessisuudhaaf uummanni godinichaa 100,000 fi 12,000 ol hojii misooma qabeenya uumamaa kanarratti hirmaachaa kan jiran ta'uu kan himan ammoo bulchaa bulchiinsa godina Buunoo Beddellee obbo Shaafii Husseeni. Akka godina keenyaatti yoo xinnaate sulula 230 gandoota baadiyyaa qabnu keessatti hojjenna. Lafa hektaara 65,777 hojii misooma sululaa kana misooma qabeenya uumamaa kana lafa bal'inni isaa kana ta'e irratti hojiin kun gaggeeffama. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Buunoo Beddelleeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee abbootii qabeenyaa waldaan gurmaa'anii furuudhaaf qophii ta'uu koomishiniin investimentii naannichaa beeksisee jira. Yaa'iin tokkoffaan waldaa abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Duukam taa'amee jira. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qopheesseera. Fooramiin investimentii fi yaa'iin tokkoffaa waldaa abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Duukam taa'ame irratti kan argaman abbootiin qabeenyaa magaalichaa rakkoolee investimentii gama abbootii qabeenyaa fi mootummaa gidduu jiru hiikuudhaaf kan tumsan ta'uu ibsaniiru. Waldaan abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Duukam yaa'ii tokkoffaa ta'an kanaanis waldaa isaanii cimsatanii misoomaa fi investimentii magaalaa Duukam daran cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu abbootiin qabeenyaa yaa'ii kanarratti argaman dubbataniiru. Maqaan kee Abbooddee Siyaasiinaan jedhama. Abbaa qabeenyaa dhaabbata Gujeelantiiti. Waldaan bifa ammaa kanaan gurmoonne koree teenya ijaaranne qaama dhimma ilaaluuf qaama mootummaalee waliin rakkoo teenya ta'uu walii galaa rakkoo biyyattii teenya waliin falachuu fi nutis miseensa teenee raataatiin koreellee cinaa dhaabannee mootummaalee cinaa dhaabannee rakkoo biyyattiitiif ta'uu walii galaa kan dhuunfaa keenyaallee waliin falachuu fi baay'ee murteessaa waan ta'eef anis akka dhuunfaatiif akka dhaabbata biyyaalleen miseensa ta'uunii deeggarsa barbaachisu hunda godhiisaaf Bulchiinsa magaalaa Duukam keessatti piroojeektiin investimentii 675 kaapitaala birrii biiliyoona 90 oliitiin hojjetamaa kan jiru yoo ta'u baay'ina investimentii kanarraa kan ka'es mootummaa fi abbootiin qabeenyaa rakkoolee damee investimentii waliin furuudhaaf hojjetaa kan jiran ta'uu itti gaafatamtuun waajjira investimentii bulchiinsa magaalaa Duukam aadde Zaaraa Kadir dubbataniiru. Fooramiin investimentii kunis yaa'ii waldaa abbootii qabeenyaas kaayyoon isaa inni guddaan keessatti rakkoo abbootii qabeenyaa hojii investimentii keessatti isaan qunnamu
fala kennuutiif mootummaa waliin ta'ame karaa qindaa'een bifa gurmaa'een akka fala argatuuf mootummaa waliin hojjetamaa jira. Waltajjiin marii kunis qaamoleen garaagaraa rakkoo abbootii qabeenyaatiif fala kennuu danda'an sagantaa kana irratti argamaniiru waan ta'eef fuula duratti deebii argata kan jedhuun bifa qindoomina qaban abbootii qabeenyaa waliin ta'uutiin sagantaan kun akka qopheeffamu ta'ee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Tashooma Girmaa gama isaaniitiin rakkoolee gama investorootaatiin jiran lafa fudhatanii ijaarsa addaan kutuu eeyyamaa qaama biraatiif dabarsuu fi kanneen biroo akka jiran dubbatanii jiru. Gama biraatiin rakkoo tajaajila ariifataa kennuu dhabuu magaalicha keessatti mul'atu hiikuudhaaf tajaajila foddaa tokko one stop service kennaa akka jiran obbo Tashoomen dubbataniiru. Tajaajila abbootii qabeenyaa fooyyessuudhaaf yeroo ammaa kana wiirtuun investimentii sadarkaa magaalaatti banamee amma dura abbaan qabeenyaa tokko tajaajila tokkoof biiroo tokko socho'aa ture. Galii deemaa, konistirakshinii deemaa, iddoo garaagaraa deemaa ture tokko amma bakka tokkotti waan barbaaduuf fixatee akka deemu wiirtuun tajaajila iddoo tokko xumuramee jira jechuudha. Kun abbootii qabeenyaa keenyaaf dadhabbii amma dura yeroo isaanii, hamilee isaanii, risoorsii isaanii jiru san hambisee fi jira jechuudha, qusatee fi jira jechuudha. Yeroo ammaa kana bal'inaan magaalonni biraas dhufanii muuxannoo kana fudhachaa kan jirani kana guutuu goonee tajaajila kennaa kan jiru. Karaa biraatiin immoo magaalaa keenya keessatti wanni adda godhu bara 2011 abbootiin qabeenyaa seera qabeessa ta'anii waldaa abbootii qabeenyaa hundeeffataniiru. Dukam Investors Association jedhanii waldaa cimaa tokko hundeessatanii waldaan kunis ofiisaatiin of danda'ee tokko ta'anii rakkoo isaanii waliin hiikkachuudhaaf humna walii ta'uudhaaf maallaqa walitti buusanii caasaa banatanii seera qabeessa ta'anii karaa adda addaatiin karaa bittinnaa'een gaafii gaafachuu caalaa gara waldaa kanaatiin tokkotti bakka tokkotti fidanii abbaan qabeenyaa tokko rakkoon inni qabu san cuunfanii adda baasanii bulchiinsa magaalaa gaafatu. Bulchiinsa magaalaa kan danda'u nuuf kennu kan nu hin dandeenye immoo walitti himnee amma dura walirraa fageenya bulchiinsaa fi abbaa qabeenyaa jiru guutumaa guutuu dhiphiseera jechuudha. Komishinarri Komishinii Investimentii Oromiyaa Dr. Baayisaa Badhaadhaa gama isaaniitiin jalqabbiin abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Dukam fakkeenya guddaa kan ta'uu fi mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoolee abbootiin qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Dukam mudate kaasan mootummaan kan furuu fi kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Hooggansa yookaan immoo tajaajila isinii kenninutu murteessaadha. Hooggansa sadarkaa naannootti investimentiidhaan wal qabatee isinii kennamuuf ammatti Komishinii Investimentii Oromiyaa Komishiinaraa aan itti gaafatamaadha. Uummata keenya bakka bu'ee iddoo san amma jirutti tajaajila kennuudhaaf itti gaafatamummaa amma qabutti hooggansa na jala jiru, seektara na jala jiru hoogganuudhaaf gaafii uummata keenyaa deebisuudhaaf karoora biyya keenyaa milkeessuudhaaf kaayyoo qabanne galmaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaan qabaachuudha. Itti gaafatamaa qofaa osoo hin taane itti gaafatamummaa. I'm responsible for any questions regarding Oromia's investment in all Oromia. So you are welcome to Oromia. Any investors waan jiru hundi irratti dhufee gaafii isaa yaada isaa kaasuu danda'a. Qophaa'ummaa guutuudhaan ofitti amanamummaa guutuudhaan Oromiyaa irratti dhuftanii investii akka gootan waamichan isinii dabarsaa kan jedhu. Waldaan abbootii qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Dukam gara fuulduraattis mootummaa waliin ta'ee rakkoo mindaa hojjettootaa akkasumas gama mootummaatiin rakkoolee sharafaa biyya alaa fi dhiyeessii simmintoo fi meeshaalee ijaarsaa jiru mootummaa waliin yeroo yeroon hojjechuun kan furan ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Aggaaroo piroojektota misoomaa garaagaraa birrii miiliyoona 42 oliin hojjechiisaa jiraachuu beeksisee jira. Piroojektota hojjetamaa jiran keessaatii 10 tajaajilaaf ga'uun isaanii himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Jimmaarraan qaqqabee Ababayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Magaalaan Aggaaroo erga hundeeffamtee waggoota dheeraa kan lakkoofsite yoo ta'u hanga guddachuu qabdu garuu hin guddanne. Waggoota dhiyoos bulchiinsi magaalattii jiraattota hirmaachisuun guddina magaalattii saffisiisuuf carraaqaa jira. Kantiibaan magaalaa Aggaaroo obbo Nasiib Yaasin magaalattiitti piroojektota garaagaraa 26 qarshii miiliyoona 42 ijaaramaa jiran keessaa 10 xumuramanii tajaajila uummataaf dhaqqabuu himaniiru. Bajeta miliyoona 42 ol ta'uun jechuudha kan nu qabannee bara kana piroojeektiiwwan guguddoo rakkoowwan daandii keessoo magaalaa rakkoowwan bu'uura misoomaa garaagaraa hiikuudhaaf hin ta'u jennee kan qabanne akka magaalaatti qabannee bal'inaan socho'aa jirra. Piroojeektiin kun piroojeektii 26 jechuudha akka magaalaatti bara kanaan hojjannee kan qabanne kana keessaa
piroojeektoonni 24 hojiitti galaniiru jechuudha. Hojiitti galanii ka'anii gara piroojeektii 10 kan ta'u amma gara xumuraarra jira jechuudha. Bara 90 ol xumuramaniiti kan jiranu. Hojii gaggeessan mana qopheessaa magaalaa Aggaaroo obbo Jamaal Jabal piroojeektiiwwan 26 magaalatti ijaaramaa jiran kunneen dargaggoota waldaa 16 ijaaramaniif carraa hojii uumuu himaniiru. Naannoo piroojeektoota ijaarsaa 26 wayiiti kan nuti qabnu. Jarreen kana irratti waldaaleen himataa 16 ol ijaaramanii hojii keessa jiru. Kana keessa immoo miseensaan hojii dhabeeyyiin dhaabbiidhaan naannoo hojii dhabeeyyii 110 ol gara hojiitti galanii kan jiranii. Hojii yerootiin immoo hojii dhabeeyyiin naannoo 200 ol ta'an hojii kana keessatti carraa hojii argatanii kan hojjetaa jiranii. Dargaggootni magaalattii waldaan gurmaanii piroojeektiiwwan kanneen magaalattii keessatti ijaaraa jiranis carraa hojii argatanirraa fayyadamaa ta'uu himaniiru. Maqaan kiyya Abdii Jaar jedhama. Miliyoona 2.9 fudhanne nama 8 gurmoofne. Siviilii 4f maanejimentiif akkaawuntii tokko. Nu jalaa immoo nama 16 wayii qacarree hojjetaarra. Jiraattonni magaalattii piroojeektiiwwan magaalattii keessatti ijaaramanii xumuraman keessattuu daandiin koobilii keessoo magaalaa rakkoo hawaas dinagdee isaanii furuu fi himaniiru. Kanaan dura lolaadhaan quttoodhaan birraa quttoodhaan badaa rakkataa turre ganna immoo lolaadhaan badaa miidhamaa turre naannoon. Amma galannee obbo Abbichoo keenya galanna ga'u amma alhamdulillah akka gaariitti kunoo daandii hunduma isaa amma ispaaltiidhaa kaasee kobilistoonii akka gaariitti nu galchaa jira. Gaaffii yeroo dheeraa waan ta'eef deebii argachuun isaa kan nu gammachiise jechuudha kobilistoonni. Jiraattota godina Matakkal irraatii buqqaanii fi deeggarsi birrii miliyoona 9.2 olii walitti qabamu koreen deeggarsa naannichatti hundaa'ee beeksisee jira. Rakkoo godina Matakkalitti uumameen lammiileen 100,000 ol qe'ee isaanirraa buqqa'uun himameera. Lammiilee buqqa'an kanneeniif deeggarsa walitti qabuudhaaf sadarkaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti koreen hundaa'ee hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuunis beeksiseera. Walitti qabaan korichaa obbo Baabakar Kaliifaa korichi birrii miliyoona 50 walitti qabuudhaaf karoorfachuu himaniiru. Hanga ammaattis birrii miliyoona 9 fi 200,000 walitti qabuunsaa obbo Baabakar dubbataniiru. Deeggarsi kun caalmaadhaan hojjettootaa fi waajjiraalee mootummaa naannichaa sadarkaan jiran irraatii kan walitti qabame ta'uu ibsanii jiru. Deeggarsichi cimee itti fufaa jiraachuus himuu isaanii Jamaal Ahmed gabaaseera. Daawwattoota oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraatii simbira gahaati jira gara odeeffannoowwan biyya alaarraa argannetti kan dabaru ta'a. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin Feesbuukiin dhimma filannoo keenyaa keessa seenuun nu rakkisaa jira jechuun komatanii jiru. Fuulli Feesbuukii hooggantoota hedduus cufamaa jiraachuu eeranii jiru. Kunis dhaabbatichi filannoo biyyattii irratti dhiibbaa uumuuf yaalaa jiraachuudha mul'isaa jedhan. Filannoon Yuugaandaa kamisa iftaanii kan raawwatamu ta'a. Filannichaaf pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni dabalatee namoonni 10 kaadhimamanii jiru. Morkataa cimaa akka ta'u kan eegamu garuu weellisaa beekamaa biyyattii Bob Wine jedhamudha. Igaadii fi gamtaan Afrikaa garee taajabdoota biyyattiitti erganii jiru. Gareen taajabdoota Igaadii waggoota 10 ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan turan obbo Siraaj Fageessaan kan hoogganamudha. Filannicha sirnaa fi haqummaan tajaajilaa fi haalduree barbaachisu hunda xumuruu isaanii dursaan garichaa obbo Siraaj Fageessaa beeksisaniiru.
Afrikaan kibbaa talaallii vaayirasii kooroonaa miiliyoona 20 ajajuu ishee beeksistee jirti. Biyyattiitti yeroo dhiyoo asirra deddeebiidhaan weerarichi haalaan dabaluun ragaaleen ni mul'isu. Kanaan wal qabatee daangaawwan ishee biyyoota ollaa fi sochiilee dinagdee cufuun ishee ni yaadatama. Pirezidaantiin biyyattii Siril Ramaphoosaan sochiilee daangessuun dabalatatti biyyattii talaallichaa gara biyyaa galchuudhaaf carraaqaa akka jirtu himan. Kanaanis yeroo gabaabaa keessatti talaalliiwwan 20,000 ajajaan Afrikaa kibbaa akka galan abdii akka qabaniif sanii jiru. Yeroo amma magaalota gurguddoo akka Johannesburgitti hospitaalonni waan guutaniif dhukkubsattoonni alatti wal'aanuuf yaalamaa jira jedhamee jira. Talaalliin ajajames lammiilee hundaa waan wal hin geenyee fi qaamota dursa argachuu qabaniif akka kennamus himameera. daawwattoota kanatti aansuun ammoo odeeffannoowwan biizinasii guyyaa har'aati kan isin biraan geenyu saafamuu mangistuu akkuma asitti argama. Mangistuu baga nagaan dhuftee tuufuu dandeessa. Baga nagaan turtee galatoomi. Ayyee.